firdii isaa Hacaaluun egii du'e egaa isa du'eera firdii isaa madu dhugaa isaaf faradameeraaf jettee ni yaaddaa Fayyoo. Ana guyyaa san sila dafee na qaba. Baay'een turre hoggaan dhaga'u. Dhaqeeni galaanitti bakka du'e kanatti keessa gadi galuu isaa quban qaban galaan naannoo kun dumee sana nan beeka. Asfaalchi sun achiin keessa ganna magalchitu karaa sanarratti gadi seenuu isaa quban qabu. Gara manaattiin bakka meeqaan seene isaa iddoo sana argachuudhaaf boodarra dhaqqabeera. Bakka dhaqqabe sanatti konkolaataa isaa keessattis seene ilaalee Hacaaluun kan du'e achitti miti. Akkan ofii kiyyaa hubatetti. Dhiigni Hacaaluu barcuma duuba teessoo duubaa kun hin jiraami. Gateetti kanarraan gadi rukutame ilaali. Karaa kanarratti dhiigni xiqqoon shila xiqqoon mana dibamtee jirti ilaali. Xiqqoo sanaa achi dhiigni konkolaataa keessa hin jiru. Meen attaa murteessa namni achi gaafa sanaa ture. Dhiigni tokkittiin achi hin jiru mucaan gara biraatti du'ee gara biraatti fixatee achitti deemanii gatan. Namni inni dhiigan qabu mucaan. Maal jedhe namichi odeessu sun? Hoggaasan dhukaasan argeen shugguxii akkas godhanii dhiitii maalidhaa? Ishuma tajjeese namichuma san tajjeese. Mucaan dhiigan qabu amma simbira konkolaa irratti dibbe kunoo rabbii fuuldura rabbii taa'een dubbadaan. Kunoo duuba kanatti dibame amma qalamii kunoo qeensa dubartoonni dibatanii. Erga gabraatti dhiiga qulqulleessee fidatee fidannee achitti gata konkolaataadha. Yoo galanii maal jedhan akka inni waan dubartii sana wajjin waan biraa dabarseetti oduu maqaa balleessuudhaaf deema ture. Miti garuu dubbiin akkasii miti. Dhiigan qabu akkamitti dabarfanna kana qixxee oduu arginu akkamitti soba kana qixxee dandeenya. Oduu nuti jirruunni kaan ala taa'ee nutti hima. Nuti immoo warra jaan arganne akkam goonaa yoo ta'e yoo itti gaafatamaan ta'u hoggaasan meeshaa san fudhatee akkamitti galee gaafsan nama na dabsiisu. Nama du'e dhiiftee bakka kanatti mana galtee awwaallatta. Meeshaa kun yakka miti. Ammas yakkamaan isa ta'a malee. Jara sana oduma namni biraa yoo hojjeese dhufe yeroo sanatti oduu yeroon kenni inni amma taa'ee odeessaa jechaadha achii bahuudhaaf. Cufaa carraa qaba. Maaliif? Amma gaafa dhugaan mucaa kanaa ture odoo mana ture isaa wajjin. Akkanumatti deebiif Finfinnee keessa deemuu barbaadeen achii bahee jira. Kanaafi daldalii asuma irratti utuu dubbannuuti Fayyoo amma mucaan ati jettu kun argeeranis miidiyaa irraa mucaa Saxelaayee Yaamii jedhamu sanatti fakkaata. Amma mucaan kun yoo dubbatu dhaga'e afaan isaa Oromoodha. Mucaan Oromoodha. Oromoodhuma naannoo galaan sanatti dhalatee guddadhudhaa jedha. Viidichaan isa ilaaleera. Maaliif ajjeesaa Hacaaluu? Maal buufata? Ajjeesuu baatu adiisu. Amma bakka isaatti jarri shugguxiin qamadii se'ee moo hoggaa konkolaataa keessaa gannamee kufu. Shugguxichi gannaan deeme. Ija isaa laali mucaa kana ijattuu beeksifti. Shugguxiin hoggaa bu'u fuudhee waajjira poolisii waan gadi akka biyya kanatti meeshaa eeyyama qabne baattee deemudha. Tokkoffaa akkuma galee sanaan ofitti ragaa bahaa jirame meeshaa naannoo seeraa dura akka dhawatu laataati. Argee erga argee meeshaa shugguxii kan fudhate galee. Yaada abbaatii dhiisee isa sana dhiisee meeshaa isaa fudhatee gale. Inni argee inni maal jedhama inta baabbaree moo jiran sana maarifa. Isa qabaa jechaadha inni mataa isaatiin. Yeroo sana maa yeroon kenni miti immoo mucaan achitti hin duune kunoo mucaan gara biraatti ajjeefamee geeffame Hacaalu. Akka du'ettis du'e bakka du'etti miti. Ani maaliif kun eenyurraa ka'ee miti ofii kiyyaa bakka argate dhiigan qabu ilmi nama. Homaa dhiigni hin jiru yoo akkas ta'e sirriidha. Yoo akkas ta'e jechuudha. Makiinaan adii haara teessoon isaa adiidha. Aara isaa xiqqoo amma qubaa dibamtee sin jettu ammastuu dibame. Sanaa achitti naataa jaba kunoo namni bira. Shurraabii irraa baasanii beekaa gara biraa. Hacaaluun gara biratti ajjeefamee. Amma oduu arguun suba. Kana gaafa kunoo nama ragaa gaafa barbaade konkolaataan isaa maa jira. Mamma itti manuma isaanii jiraatu fakkaata.
Egaa amma Kanaaf guyyaa sana akka namoonni akkuma kee achitti argaman tokko tokko immoo jedhanitti mucaan dubartiin wayii konkolaataa sana keessa jirti. Eggii jedhame iddoo biraatti ajjeefamee dhufe taanaan konkolaataa Hacaaluu kan oofee fidee'uudha. tarii nama akkatti fidanii ka'a alachi hin jiru akka rabbitu beeka. Ani maaliif gara biraatti du'e na jechisiisu. Konkolaataa sana keessatti akkaataa kamiin dhiigni gannamuu dadhabe. Homaa namni dhiigan qabnu ani kana maal akkatti qophaa'e isaantu beeka. Kan biraa hin oofa. Fiddeechi keessa maal rakkoo qaba. Mee ani asirratti wanta dhaamsa dabarsuu jiraate mucaan kun nama uummata kanaa